Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arrallee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon narraa immoo kunoo akkuma asirratti argitanii waa'ee qeensaati. Qeensa keenya ka harkaa kan jalaa ciccituu, caccabuu, bubuqqa'uu fi goggogu kan ammasii bifa isaa jijjiirate akkanatti nu jalaa fokkatu kana akkamitti akka sirreeffannuu fi sababni inni akkana nu jalaa ta'uu fi maaltu akka qeensa keenya akkanatti nu jalaa balleessu sababa isaati furmaata isaallee qabadhee isinii dhufee jira inshallah. Kanaaf viidiyoo haga dhumaatti nafaana turaa isiniin jedha. Warri viidiyoo kiyya kanaaf haaraa taatan ammoo barumsa babbareedaa faayidaa irraa arganne jedhu qabadhee asirratti isinii dhiyeessa inshallah. Kanaaf subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa ida'amuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Warra amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha. Akkanuma nafaana tura obboleewwan kiyya. Sababni qeensi keenya akkanatti nu jalaa jijjiiramu yookaan ammoo yoo guddifachuu barbaanne nuuf guddatuu didee nu jalaa caccabuu fi babbaqaquu fi tokkoffaa irratti sababa dhibee garagaraatii fi ta'uu faa danda'a. Fakkeenyaaf akka dhibee dhiigaa, sukkaaraa, kalee, tiruu kanneen faarraa akka ka'e wanti qaama keenya keessa jiru dhukkuba akka sombaa faa qaama keenya keessatti dhukkubsatee jiru suni gara alaa gadi bahuudhaan qeensa keenya irratti dhiibbaa uumuudhaan akka qeensi keenyallee jijjiiramuu akka inni dhukkubsatu nu jalaa gochuu danda'a. Lammaffaa irratti ammoo irra hedduun wanti qeensi keenya nu jalaa babbaduuf irra caalaan keenya keessattuu shamarranii akkuma hundi keenyayyuu beeknu hojiin shamarranii irra caalaan waanuma bishaan wajjin wal qabate bishaantu nu jalaa balleessa jechuudha. Hojiin keenya harka irra caalu guyyatti kama bishaan wajjin wal qabate uffata miiccuu, mana dhiquu, meeshaa dhiquu waanuma kana harki keenya irra caalatti yoo gara bishaanii ka gadi deddeebi'u ta'e ammas keemikaala nu hin qulqulleessinu ka saamunaa uffataan dhiqnu ta'e kan manaan qulqulleessinu ta'e meeshaan dhiqnu ta'e keemikaalli isa keessa jiru kunniin qeensa keenya irratti dhiibbaa guddaa uuma. Qeensa keenya hin danda'u waan ta'eef itti deddeebi'ee jedhe akka qeensi keenya nu jalaa dhukkubsatu akka inni laafuu akka inni yoo guddituuf taa'ellee nu jalaa caccabu bifa jijjiiratu nu jalaa godha. Sababa saniifillee qeensi keenya nu jalaa babbaduun mala. Sadaffaa irratti ammoo kan nu jalaa balleessu dogongora nuti warri shamarranii tokko hojjannee qeensi keenya akka nu jalaa badu taasifnu qalamii qeensaati. Warra qalamii qeensaa dibatuuf jechuudha. Qalamii qeensaa kanas akkasuma yoo katti deddeebinee ka dibannu ta'e qalamiin kun furdaadha waan ta'eef qeensi keenya akka qilleensa hin arganne taasisa. Yoo karratti kun nu jalaa irraa bahee jedhu kaan itti deebisnee jennu qeensa keenyaaf qilleensa kennine ta'e qilleensa gara keessa seensifateenii fi qilleensa of keessa jiru ammoo gara alaa gadi baasuu waan hin arganneef ukkaamamee achi jalatti laafee humna dhabee bifa isaallee jijjiiratee nu jalaa bada jechuudha qeensi keenya. Kanaaf qalamii yoo fayyadamnu ta'e yeroo baay'ee itti deddeebi'u osoo hin taane turree addaan tursiifnee itti fayyadamuudha. Yookaan immoo qalamiin kuniyyuu keemikaala waan ta'eef fayyadamuu yoo dhiifne bareedaadha. Bareedumaaf malee fayyummaa qeensa keenyaatii fi bu'aa nuuf hin qabu jechuudha. Ammas qalamii kana wal qabateeti qalamii qeensa irratti dibannee namni gariin qalamii kana dibatee yoo jedhu torbaan tokkoof lama deemeen yoo jibbisiisee jedhu qalamii kana ofirraa baasuuf itti yaala. Keemikaalli bishaan nu qalamii kana ofirraa baasuudhaaf itti yaallu qalamii ofirraa baasaniin kunis yoo katti deddeebi'ee jedhu taate keemikaala of keessaa qaba waan ta'eef qeensi keenya laafaadha. Yoo katti deddeebifnee jennu taa'e seelii qeensa keenya jalaa humna qeensa keenya kana humna dhoowwa waan ta'eef qeensi keenya sababa saniif nu jalaa lallaafee caccabee yookaan ammoo kalarii isaa jijjiiratee nu jalaa baduun mala jechuudha. Kanaaf wanta akkasii itti fayyadamuurraa of haa qusannu.
ammas hir'ina bishaaniiti. Qaamni keenya keessa yoo ka hir'ina bishaanii qabnu ta'e akkuma hundi keenyaayyuu beeknu bishaan faayidaa hedduu qaba. Qaamuma keenya hundaafiyyuu faayidaa qaba. Faayidaan isaa kana jedhamee wanta tokkoof lama qofa himamuu miti. Akkasuma hir'ina bishaanii qaama keenya keessa yoo ka qabaannu ta'e sababa saniif qeensi keenya nu jalaa goggogaa, sababa qaamni keenya hir'ina dheebuu bishaanii qabuuf jechuudha. Nu jalaa goggogaa hin jajjabaata, deebi'ee ammallee hin caccabaa, kalarii bifa isaallee jijjiiratuun faan mala jechuudha. Kanaaf qeensa keenya bareechifachuu yoo barbaanne bishaanillee baay'ifnee dhuguu qabna jechuudha. Qeensi keenya akkasitti yookaan nu jalaa badee jiraatu ta'e furmaanni isaa hoo maali? Akkamitti sirreeffanna? Akkamitti akka inni nuuf bareedu, nuuf addaatee, nuuf qulqullaa'u goosifna ka jedhu keessa tokkoffaa irratti akka inni akkasitti nuuf sirraa'uudhaaf nu gargaaru qibaatii kokonaat ooyiliidha. Coconut oil rifeensa keenyaaf namni hedduun hin fayyadama. Akkasuma rifeensa qofaaf osoo hin taane qeensa keenyaaf illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kokonaatiin ka qeensi keenya akkasitti nu jalaa laafee ka nu jalaa ciccitee infekshinii wahii qaamni qeensi keenya ka qabaatu ta'e infekshinii san fayyisuu irratti dandeettii guddaa qaba. Kanaafi kokonaatii xiqqoo tokko ibidda irratti oowwifne jechuudha. Xiqqoo oowwifne wayita hin jedhu haga inni danfee wacee qeensa nama gubu osoo hin taane qabbanarraa xiqqoo tokko oowwisne akka inni jidduu buhaawaa jedhutti kokonaatii haga maankaa lamaa takka isaan irratti goone saanaa sana ibiddarra goone akkasitti oowwifneeti qeensa quba keenyaa kana keessa keennee haga daqiiqaa 5 fi qeensa keenya kana massaajii yoo goone hedduu tokko nuuf sirraa qeensi keenya guyyaa tokkoof lama jijjiirama agarsiisu garuu wal jala galgala hunda yeroo rafnu yookaan akkasitti itti fayyadamnu ta'e osoo ji'a hin geenne jijjiirama bareedaa qeensa keenya irratti nuuf argamsiisa. Akka qeensi keenya nuuf jajjabaatee humna godhatullee taasisa. Fayyummaa isaa gara duraanitti nuuf jijjiira jechuudha. Infekshinii qeensa keenyaallee nurraa akka dafee fayyisu godha. Lammaffaa irratti viitaamin E dha. Viitaamin E yoo argattan ta'e innillee qeensa keenyaa fi fayyummaa qeensa keenyaatiif hedduu tokko bareedaadha. Qeensa keenya akka inni moisturaayizii godhu taasisa. Akka inni hin goggogne, akka inni yookaan lallaafee hin caccabne godha. Moisturaayizii godhee akka inni fayyummaa isaa eeggatee akkasitti turu taasisa jechuudha. Akkasuma viitaamin illee yoo argattan ta'e qeensa keessan irratti dibattaniiti qeensa keessan massaajii godhuudha daqiiqaa 5 takka akka bakka hunda qeensa keessan wal ga'utti keessaaf jala isaatti jechuudha. Akkas gootanii galgala yeroo raftan dibattanii inshaallah jijjiirama isaa osoo ji'a takka hin geenne keessatti argitan inshaallah. Sadaffaa irratti olive oiliidha. Olive oiliin hedduu tokko bareedaadha. Olive oilii fi loomii illee yoo argattan yookaan wal keessa maktanii bishaaniin loomii fi olive oilii illee akkasuma akkuma kokonaatii karee fi sanxiqqoo tokko ibidda irratti oowwiftaniiti bishaan loomii wajjin yeroo inni wal makatee oowwee jedhu qeensa keessan keessa keettanii haga daqiiqaa 5 takka akkasi keessa tursiiftanii akkasitti massaajii gootanii loomii illeen antii baakteeriyaaliidha. Zayituun illee olive oiliin akkasuma innis antii baakteeriyaalaadha. Fangasii illee hedduu tokko ajjeesa. Akka qeensi keenya fayyummaan isaa dafee deebi'uu taasisa jechuudha. Haala saniin akkasitti zayitii san quba keessan ka qeensaa kana keessa gootanii massaajii gootan inshaallah jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti isiniif agarsiisa. Ammas yoo barbaaddan loomii kophaa isaa qofatti fayyadamuu dandeettanii loomii makana fuutanii qeensa keessan akkasitti keessa kekkeettanii eegasii qeensa keessan yoo massaajii itti gootanii fayyummaa qeensaa qofa osoo hin taane gogaa qeensa keenya biraan yeroo garii akkana nu ququncaa sanillee fayyisaa. Fangasii qeensa keenyarra jiru baakteeriyaa hunda loomiin ajjeesa. Akkasuma immoo yoo barbaadan cuunfitanii bishaan isaa xiqqoo tokko uwwiftanii qeensa keessan keessa gootanii haala saniinillee akkasitti massaajii gootan qeensi keessan bareedee fayyummaa duritti isiniif deebi'a jechuudha. Wanta gareef tanaa isiniif hime ka qeensa balleessa jedhe akka keemikaalaa
كأفتا سلا بشان الراهم فقانو وميتو وقلقلسو وان كان الرافقاتو هندن دينو أكاسو مغارو يرو قلقلسنو تيونو تيتولي غاونتي هركايو كأني تفيدم بريدا دا وان تاك كالاميك إنسا كنين نمو صوفرات كيسيني بريدا دا يو كتفيدم نتاي يوكا فيوماك إنسا كيناتي في كبربان نتاي بشانس بايفني دوغودا وان تام منسنيهي مكانالي والجل إن شاء الله قلقل هندو يو كتفيدم تاني جتن تجيرا مبريدا كينسا كيسان الرات سننا غرسيسا جدو تجيرا مبريدا رارغتن جتشورا حالا كانان كلنا كينسا كيساني ايغتشو دنديتاني كينسا كيسا يوكا سنجلا بديتا إجرات اللي حالا كانان سرفتاني غرا دوراني تديفتشو دنديتن جتشورا إن شاء الله فيديو وايك إنسان راتي سنيبكو بيسيارا كان فكاتا يو جرول جتن جيرا مبريدا كرار غتن نبدي كبا كان فكاتا يو جالتا لايك شير كومنت سبسكرايب gochuu hin dagatina obboleewwan keessaniif illee share godhaadha like gochuu hin dagatina haga video biraatiin walitti deebinutti obboleewwan kiyya isin jaalladha nagayannaaf tura inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh